Hayyee hordoftoota chaanaalii Mahaar Shariifii kun har'a ji'eet egzaamii qormaataa gaati jedhamu kana jechuudha. Akkaataa ittiin dalaguu dandeenyu fakkeenyota garaagaraa qabadhee saniif dhiyaadhee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti wanni nu ilaaluuf yaanu ji'eet egzaamiin kun preparation yookiin ammoo qophii akkamiin qophaa'uu dandeenya waan jedhuuf fakkeenya gaafilee garaagaraa qabadhee viidiyoo tan keessa isin dhiyaadha jechuudha. Jalqaba irraa ji'eet egzaamiin kun wanni sadii qaba jechuudha. Of keessatti inni kontentii sadii qaba yookiin qabiyyee gurguddoo sadii qaba jechuudha. Tokkoffaa verbal reasoning gaafii questionii 60 qaba jechuudha. Fakkeenyaaf English part jechuu dandeettan jechuudha. Kana kaalleen ammoo quantitative reasoning yookaan maths part jechuu dandeettan gaafii 40 kan of keessa qabuu fi inni sadaffaa ammoo analytical reasoning yookiin ammoo logic part kan jennuun jechuudha. Gaafii 25 of keessa qabu. Walumaagalatti ammoo gaafii 125 kan of keessa qabu jechuudha. GATE exam kun yookiin gaatiin kun jechuudha. Kanuma wal qabatee har'ammoo inni nu ilaaluuf yaanu verbal reasoning is tokkoffaa jirkan jechuudha. Verbal reasoning ilaallaa jechuudha. Verbal reasoning ammoo innilleen gosoota qabiyyeewwan afur of keessa qaba jechuudha. Gosoota gaafii afur of keessa qaba. English partiin kun inni jalqaba reading comprehension kan jennuun jechuudha. Gaafii reading comprehension akkasumas sentence completion and vocabulary amala sentence equivalence kan jedhani isaan afureen kan of keessa qabaadha jechuudha. Haaluma kanaan ammoo viidiyoo har'a kan keessatti kan waliin ilaallu reading comprehension kan waliin ilaallaa jechuudha. Reading comprehension ilaallaa jechuudha. Analytic verbal reasoning keessa jechuudha. Rasis jalqaba kan filanne jechuudha. Haaluma kanaan reading comprehension means refers to ability to understand and interpret writing context. Context yookiin wanti barreeffame tokko understand yookaan hubatanii waan tokko interpret godhu hubachuu achi booda hubannoo kan laalu itti madaalanii jechuudha. Reading comprehension wanni kun ammoo gosoota aptituudii garaagaraa qormaata gosa aptituudii garaagaraa keessatti yeroo baay'ee dhufaa keenya yeroo tokkollee hin hafuudha jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka entrance exam akkasuma gaatii kan national gaatii yookiin ammoo kan warri masters seenuu fi yookaan PhD seenuuf jedhuudha kana jechuudha. Akkasuma psychometric test jechuudha. Akkasuma immoo gaafilee dhaabbilee garaagaraa kanneen akka baankii keessallee yeroo tokkollee kan hafuu miti jechuudha. Inni kun asumaafuu gara reading comprehension fakkeenya isaa fudhadhee waa waliin ilaalluu fi gara viidiyocha suni dabruun dura subscribe godhaa maatii ta'an ammoo affeerratiish. Fakkeenyi qaraan of danda'e ilaallu. Fakkeenyi qaraan of danda'e ilaallu. Fakkeenyaa fi the importance of sleep kan jedhudha. Barbaachisummaa dubbisne ilaallaa jechuudha. Dubbis kan hubannee akkaataan ittiin dubbisne ilaallaa jechuudha. Dubbis kan hubannee akkaataan dubbis kan dubbistee hubattaa erga hubattee booda immoo gara gaafilee jaljaranii kan fuutee akkaataa hubannoo keetiitiin hiika galumsaa akkaataa kiniikaallee si gaafataa akkasumas galumsa paaseejii keessatti paaseejii understand godhuun jalqaba kanaafuu fakkeenyaaf dubbisnee walii ilaallee gistu kachi booda dubbisnee walii ilaallee gistu kachi booda gara sleep is a crucial aspect of our well-being. Sleep is a crucial aspect of our well-being. Kan jechuun riivii kan fayyaa walii galaa kan jechuun riivii kan fayyaa walii galaa akkasumatti murteessadha. Fayyaa dhiibbaa guddaa qabaa waan jedhudha jechuudha. Akkasuma dhiibbaa guddaa qabaa waan jedhudha jechuudha. Akkasuma plays role in maintenance jedha. Kun ammoo dandeettii hubachuu miira ofii to'achuu akkasumas kunuunsaa gahee olaanaa qaba jedhanii sisteemii irratti akkasuma immoo despite significance many people neglect the importance of sleep. Bakka guddaa agan qabaatus garuu namoonni hedduun barbaachisummaa hirriba gahaan qabbanaa ni tuffatu waan jedhu argisiisaa jechuudha. Mee fakkeenyota asiin gadii kan ammoo gaafilee as keessa jechuudha. Erga hubanne keessa hubanne booda gaafilee barreeffamni keessaa waan kan waliin ilaallu jechuudha. What is main idea of the passage jechuudha. Ergaan idoo passage kana kana maanii waan jedhudha. Irratti maal jedha sleep is important
irratti maal jedha sleep is an important ribiin barbaachisuudha gabaabumatti ribiin barbaachisuudha fayyaa waliigala nama tokkootiif ribiin barbaachisuudha kunini fayyaa waliigala dhugataa hunda danda'u jechuudha haalli namuu adequate sleep dhugataa hunda danda'u crucial jechuudha for physical haalli namuu adequate sleep is crucial well-being for kun ammoo physical ribii gahaan baay'ee barbaachisaadha ribii gahaan physical akkasumas baay'ee barbaachisaadha fayyaa mental yookiin fayyaa physical physical akkasumas qaamaaf sammuu fayyaa mental kennaatiif baay'ee barbaachisaadha qaamaaf kun ta'a sammuu jechuudha kennaatiif filannoo baay'ee kunii barbaachisaadha akkaataa inni eegabannis kun ta'a jechuudha keenyaaf filannoon kunii asirratti ol akkaataa deebinee Okay, question number 3 gaaffiin isiin sadaffaa jechuudha maal jetti why do many people neglect the importance of adequate sleep irreedduu nama maanii fi barbaachisummaa hirriba gahaan qabdu uffatu yookaan ammoo bakka ittiin kennine waan jedhu gaafata jechuudha irratti maal jedha they believe they sleep that sleep has no impact on health hirribi fayyaa namarratti dhiibbaa hin qabu jedhanii amananii jedha akka barreeffamichaatti akkasiin jedhudha jechuudha they are not aware of role of sleep in overall health well-being kan jedhan isaan irraan beekanii akka waan hin beekanu maaliif akka hirribi gahaanii fayyaa qaama namaatiif faayidaa qabeessa yookaan dhiibbaa irraan ga'uu danda'u hin beekanii kan jedhu kan ta'a jechuudha deebiin they prefer to stay awake for extended period kan jedhu kun ammoo yeroo dheeraadhaaf hirriba irraa bilisa ta'anii yookaan ammoo dammaqoo ta'anii ta'uu fedhanii kan jedhu kun hin jirudha jechuudha barreeffamicha illee sonni gosa kana neglecting sleep is cultural normal tuffachuun yookaan hirriba diduun aadaa baratamaadha wanni jedhullee hin jiru deebiin isa kanaafuu kan ta'a jechuudha. Question number 4 yoo ilaallu gaaffiin afuraffaa maal jetti what is the other turn towards the importance of sleep ilaalchi barreessaan keeyat kanaa jechuudha riba wal qabatee ilaalchi inni qammaanidha kan jedhu niwutiraalii poozitiivii yookiin negatiivii miti waan jedha jidduu keessa akkasiiti miti critical illee niti indifferent illee poozitiivii qaba jechuudha ilaalchi inni waan kanaaf qabu namu kunini because akka namni hirriba gahaa rafu hirriba inni faayidaa namaaf qabu akka namni gara hirriba sunitti deemu garasi nama nyaama waan jiruufi positive ta'a jechuudha. Kanaadha wanni verbal reasoning keessa akkasumallee fudhannee jechuudha reading comprehension kan fakkaata fakkeenyi gaafiin akkanaa bifa garaagaraatiin dhufuu dandeetti jechuudha cimteellee dhufuu dandeetti yeroo kamiyyuu kun ammoo akka fakkeenyuma takkum karaattidha kan isaan agarsiisu jiru yeroo taanullee ammoo verbal reasoning keessa isaan jedhan keessa tokko qabadde waan isin dhufu subscribe godhaan maatii channel kanaa ta'an affeera kiyya hangasitti turtii gaarii carra gaarii isiniif haa ta'u.